yoo baalaansii keessan irratti isiniif hin galle ta'e charge not credit kan jedhu kana yeroo cuqaastaniif jechuudha gama isin geessu qaba jechuudha. Kana jechuun ashama daawwattoota keenya kan ATM afaan Oromoo chaanalii ATM afaan Oromoo akkuma beekamu pilaatfoormii haaraadha kan Maarch 10 irratti jechuudha eegalameera. Kanaaf isa kanas keessoo isaatii fi akkasuma wantoota barbaachisoo tokko keessaan eegalamuu qaban isinitti argisiisuudhaaf jechuudha kan hin qopheesse. Jalqabuma irratti jechuudha Montage Gold jedhama jalqabuma maqaa isaatirraa jechuudha. Pilaatfoormichi akkuma jedhee Maarch 10 irraa kan eegaledha. Kanaaf keessoo isaatii fi galmee isaa akkaataa itti eegalamu naman dhibu jechuudha akkuma pilaatfoormiiwwan kana duraati jechuudha. Amma battaluma jechuudha gama wantoota keessaan godhamuu qabanii tokko isinitti argisiisuudhaaf jechuudha. Kanan viidiyocha kana qopheesse isiniif jechuudha. Jalqaba withdrawal fees qaba 5% dha akkasuma minimum withdrawaliin 200 jechuudha akkasuma minimum recharges 380 jala jechuudha. Isa kana bal'inaan ilaaluudhaaf gama pilaatfoormichaa seenaa namoonni liinkii kanaan barbaadan jechuudha galmaa'uudhaafis ta'e description jalas isiniif hin kaa'a akkasuma chaanaalii ATM irraa argachuu dandeessu jechuudha. Isa kanaas gama jalaatiin argachuu dandeessu. Kanaaf mee jalqabuma seennee tokkoon isaa wantoota sirreeffattan isin argisiisaa jechuudha. Osoo recharging godhin jalqaba wanta godhuu qabdan jechuudha. Akkuma argitan pilaatfoormichi jalqaba yeroo seentan kana jechuun registration erga xumurtaniin booda wantoonni isiniif seenu isa kana akkuma Allied Gold jechuudha Stabilis qaba VIP fi Activity qaba jechuudha. Isaanowwan sadeen kanarraa steppiin jalqabaa Stabilidha. Stabilii kan erga recharge gootan booda kan VIP tti darbitan asirratti wanni beekuu qabdan akkuma Allied irratti namoonni hedduun keessan osoo hin hubanne recharge godhuu keessan argeen jira. Kanaafuu jalqaba fakkeenyaaf Stabiliin 380 guyyoota 39 keessatti jechuudha daily 170 takkaati jechuudha. Isa kanas jalqaba recharge gochuu qabdu. Erga recharge gootanii inni itti aanu VIP dha. VIP immoo pricing isaatis 380 akkasuma guyyoota 3 keessatti jechuudha. Inni kun daily 209 qaba. Kana jechuun waliigala 760 jechuudha. Wanti isin recharge gochuun isinirratti eegamu jechuudha. Kanaaf namoonni isa kanarratti hojjechuu barbaadan jalqaba wanni beekuu qabdan Stabilii bitachuudha. Erga Stabilii bitaniin booda VIP kana bituudha. Kanaaf guyyoota 3 booda jechuudha tootaalii profitability ta'uu dandeessu jechuudha gama profitii keessanitti deebi'u waan ta'eef. Kanaafuu inni kun haala kanaan akka godhamu isinitti argisiisuu barbaadeeti jechuudha. Akkuma jalqaba Allied irrattis beektanii jechuudha. Wanti sirreeffachuu qabdan isa asirratti argamudha jechuudha. Akkaawuntii kanatti erga takka cuqaastaniin booda jechuudha. Wantoonni sirreessan isaanowwan kana fakkeenyaaf amma kan morteejiidha jechuudha. Isaanowwan meeqa qabaachuu of keessaa 4 qabaachuudha. Abisiiniyaa, Awaash, Koomershaalii fi Teeleebirrii qabaachuudha. Kanaaf ani filannoon koo Koomershaaliidha waan ta'eef Koomershaal godheera. Isinis gama waan feetan irratti kutuu dandeessu. Akkasuma trade passwordiin jalqabuma yeroo eegaltan trade passwordii haga dijitii 6tti guuttanii ergasii kan withdrawal ittiin gootan trade passwordidha jechuudha. Trade password jechuun kan yeroo withdrawal gochuu barbaadan ittiin withdrawal gootan jechuudha. Passwordii mataa keessaniiti jechuudha. Erga kana jenne jechuudha wanti isinirraa eegamu kan biraa tiimiidha jechuudha. Tiimii keessan heddummeessuudhaaf jalqaba tiim kan jedhu kana cuqaasuudhaan copy invitation link keessan kana copy gootanii share gochuun isinirraa eegama jechuudha. Maaliif yoo jettan invitation reward argattu. Invitation reward fakkeenyaaf level 1 irratti percentage 30 argattu. Namni tokko linkii keessanii yoo kan seene yookaan recharge godhee eegalee ta'e percentage 30 argattu. Akkasumas level 2 irrattis namni
isin seena sun jechuudha nama biraa yoo invite godhachiisee jechuudha percentage shan argattu waliigala isaa percentage 36 irraa argattu jechuudha. Inni biraa kan isinitti argisiisu jechuudha namoonni erga recharge gootanii fakkeenyaaf recharge kana cufaastanii 380 kan irratti jechuudha erga click gootanii kan irratti jechuudha click erga gootaniin booda gadii kanatti wanti cufaasamu qabu tokko hin jiru instant recharge kan jedhu kana yeroo takka click gootu pay now kan jedhu kana cufaastu jechuudha ergasii inni kun gama account irratti transfer godhamuutti isin dabarsa waan ta'eef account sanarraan erga xumurtanii akkuma platformii kana duraati jechuudha inni kunis CB fakkeenyaaf CB qofaan jechuudha amma fakkeenyaaf isa kana irratti transfer godhuudhaaf CB qofa fayyadamtu CB kana irratti click yeroo gootan kunoo isiniif fida jechuudha ergasii account kana jechuudha copy gootu ergasii CB app qabdu isa sanatti galchitanii jechuudha maal gootu hanga screenshot gootanitti deemtanii jechuudha erga step kan dura viidiyoo hedduu irratti isinitti argisiisee ture jechuudha isa san erga xumurtanii booda gama kanatti jechuudha keessoo kanaan seentanii transaction ID dirqama ni barbaachisa transaction ID sana guuttu jechuudha as keessatti transaction ID keessan irra guuttanii submit gootu erga submit gootaniin xumurtaniin booda fakkeenyaaf yoo baalaansii irratti kan hin galle yoo kan ta'u ta'e step godhamu qabu isinitti argisiisuudhaaf jechuudha viidicha kanarratti recharge kana erga xumurtanii service kana yeroo takka click gootu service kan jedhu kana click erga gootanii internet service fi your deposit has not been received kan jedhu kana jechuudha kan fayyadamtanii jalqaba internet service kana fayyadamtu erga seentanii jechuudha internet service kanarratti yeroo takka haa jettanii ergitu jechuudha yeroo takkaa fi erga kana gootaniin booda wantoota kanatu isiniif ergama jechuudha. Isin amma fakkeenyaaf recharge gootanidha. Recharge gootan yeroo ta'e about recharge kana click gootu yeroo takka. Erga isa kana click isinii godhe steppiiwwan kana akka gootan isiniif hayyama jechuudha. Dirqama kana xumuruu qabdu jedha. Akkuma jalqaba isinitti argisiise jechuudha haga transaction ID successful erga gootaniin booda charge not credited jechuun yoo baalaansii keessan irratti isiniif hin galle ta'e charge not credit kan jedhu kana yeroo cufaastaniif jechuudha gama isin geessu qabaachuudha kana jechuun please find address show in the picture as a customer service center and fill in your pop out feedback keessatti galchitanii ammas xumuruu qabdu jedha step fakkeenya kunoo isa suuraa kanarratti arginu jechuudha yeroo full deebinetti kan arginu ta'a jechuudha amma isa kanaan erga xumurtaniin booda jechuudha isa internet service kana erga xumurtanii your device has not been received yet kan jedhu kana cufaastu erga cufaastanii ofii isaati jechuudha baalaansii isin galchitan sana yeroo asuma please select a recharge order kan jedhu kana cufaastanii isiniif fide fakkeenyaaf kunooni 380 kan jedhu kana naaf fida jechuudha yeroo san click gootu erga click gootanii transaction ID keessan reference number kana keessatti guuttanii jechuudha ammas irra deebitanii kan yeroo recharge gootan guuttan sana jechuudha ergasii description irratti immoo wanta ibsa jechuudha ibsa isin kennitanii jechuudha fakkeenyaaf ani not reach on my balance up to now yoon jedheen up to now and please jettanii question mark irratti gootu jechuudha ergasiin inni xumuraa upload photo dha jechuudha photo screenshot isin CB app irratti screenshot gochuun isinirraa eegamu sana gootu ergasii submit feedback gootu submit feedback erga gootaniin booda irraa deebitanii jechuudha baalaansii keessan irratti check gootanii ilaaltu jechuudha ergasii kana jechuun recharge kan jedhu hanga fakkeenyaaf yeroo takka fakkeenyaaf kunooti balance detail kana click gootu yeroo takka asirratti isiniif fida jechuudha fakkeenyaaf recharge kana cufaastu kunooti recharge gochuu kee jechuudha asirratti yeroo kan galu ta'e galuu isaa beektu jechuudha kana jechuun recharge godhamee jira jechuudha kanaafuu balansiis kun asirratti ilaaluu dandeessu balansii keessan balance detail irratti balansiin asirratti fakkeenyaaf 380 yoo kan gale ta'e ergasii maal seentu home kan jedhu kana click gootu erga home kana click gootanii stable kana irratti jechuudha baay'ee gootu stable kana yeroo takka
baay'ee gootanii jechuudha. Ergasii gootuu baay'ee kan jedhu kana cuqaastu. Ergasii isteebilii kana xumurtanii jirtanii jechuudha. Ergasii lammaffaa irrattis VIPs akkuma isteeppii amma isin hime kanaan hunda jala deemtanii xumuruu dandeessu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan kan hojjetamudha jechuudha pilaatfoormichi kun jechuudha. Kanaaf namoonni chaanalii kanaaf jechuudha haroo taatan subscribe, like, share gochuudhaan miseensa keenya ta'aa isiniin jenna. Kanaafuu pilaatfoormichas asumaan hojjedha. Gaafiin kan isiniif hin galle yoo ta'e yookaan bakka isinitti cimu yoo kan qabaate komentiin naaf barreessaa yookaan gama chaanalii keenyaatti dhuftanii guruppii keessaan gaafachuu dandeessu. Kanaaf qophiin har'aaf qabannes kanuma fakkaata. Haga qophii biraatii wal arginutti nagaan nuuf tura.